jalqaba irratti hangafoota oduu. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deebiin hidha Abbayyaa irratti Itoophiyaa fi Masirii araarsuu akka barbaadan ifatti beeksisaniiru. Pirezidaantiin Tiraamp biyyoota Awurooppaa 8 michoota Ameerikaa ta'an taarifa haaraa akka irraa buusan dhaadachuun mormii kaase. Hoogganaan olaanaan Iraan kumaatamoonni mormii tibbanaa Iraan keessaa ture irratti ajjeefamuu yeroo jalqabaatiif ifatti bahuun amanan. Ameerikaan akkuma humna waraanaa cimaa qabaachuun addunyaa irraa gita hin qabne ardiiwwan hundarraa buufata waraanaa hedduu qabaachuu kan ishee jitu hin jiru. Kanarratti waan qabannees hin biraan geenya. Dippiloomaasii fi sochii Itoophiyaan galaana diimaa argachuuf taasiftuu walabummaa Eertiraa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a jedhamee kan gaafatame pirezidaantii Isaayyaas dhimma kanarratti yeroo gubuun hin barbaachisu jechuun gaafii deebii hin barbaachifneef akka ta'etti ibse. Bulchiinsi Tiraamp tarkaanfii godaantota hayyama jireenyaa hin qabne Ameerikaa keessa jiraatanii irratti fudhataa jiruun keessumaa bulchiinsa hawaasni Oromoo hedduminaan keessa jiraatu Minisootatti yaaddoo guddaan uumameera jedhame. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee Ardii Miidiyaa Konnekshinii godhattan sabiskiraayib laayik gochuudhaan hordofaa. Amma balballoonni oduu guyyaa har'aatiif qabannetti seenaa wajjin turam. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp irra deebiin hidha Abbayyaa irratti Masirii araarsuu akka barbaadan ifatti beeksisaniiru. Kanas michuu isaanii xalayaa pirezidaantii Masirii Abdul Fattah al-Siisiitiif katabanii beeksisan. Xalayaan isaanii kun kallattii Itoophiyaa fi hin barroofne garuu garagalchii pirezidaantii Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dheera. Ejjannoo Tiraampii kana irratti Masirii fi Suudaan ejjannoo isaanii beeksisaniiru. Gama Itoophiyaatiin ammatti wanti ifatti dubbatame hin jiru. UN fi Masiritti ambaasaaddara Itoophiyaa akkasumas ministeera dhimma alaa kan turan pirezidaantiin Itoophiyaa amma pirezidaantii Taayyeen wanti jedhan hin jiru. Ejjannoon Tiraampii bara 2020 ibsanii fi kan miilanaa xiqqoo wal darba. Pirezidaantiin Tiraamp masaraa jalqabaan yeroo pirezidaantii Ameerikaa ta'uun filatamanii turan dhimma hidha kanaan Itoophiyaa akeekkachiisanii turan. Masiriin hidha Abbayyaa dhoofti inni jedhanii dubbatan gama Itoophiyaatiin komii fi mufii guddaa kaasee ture. Itoophiyaan sodaachisaa kamiifiyyuu kan hin jilbeenfannee fi waliigaltee bara kolonii taasifameef beekamtii hin kennitu jettee doorsisa Tiraampiif deebiste. Itoophiyaan yeroo sanatti Tiraamp Masirii fi looguu jechuun himatte. Jaarsummaa Ameerikaa keessaa baate. Eegasii yeroo adda addaatti gamtaa Afrikaa fi biyyoonni sadan Itoophiyaa, Masirii, Suudaan mari'ataniis walii galuu hin dandeenye. Itoophiyaan marii fi karri ishee banaa ta'uu himti. Masiriin immoo waggaa 14 mariin bu'aa hin buufne jechuun keessaa bahuu ibsite. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp immoo eegaa marsaa lammataa Ameerikaa bulchuuf filamanii waa'ee hidha Abbayyaa irra deddeebiin dubbataa turan. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Tiraamp biyyoota Awurooppaa 8 michoota Ameerikaa ta'an taarifa haaraa akka irraa buusan dhaadachuun mormii kaase. Kunis karoora Tiraamp odola Giriinlaandii qaama Deenmaarkii taate fudhachuuf jedhan erga morman boodadha. Dureewwan Awurooppaa immoo sochii Tiraamp kana cimsanii balaaleffataniiru. Ministeerri muummee UK Keir Starmer adeemsi Tiraamp guutumatti dogongora yoo jedhan pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron immoo fudhatama hin qabu jedhan. Tiraamp oomisha Deenmaarkii, Noorwee, Siwiidin, Faransaay, Jaarman, UK, Neezerlaandii fi Fiinlaandii irraa gara US seeratii tarkaanfii pirsentii akka kaa'an dhaadataniiru. Kunis 2026 akka eegalu hammi kunis boodarra pirsentii 25 akka guddatu dubbatanii. Taarifni kun hanga Ameerikaan Giriinlaandii akka ittifu Tiraamp ibsaniiru. Tiraamp Giriinlaandii nageenya Ameerikaaf murteessituu ta'uu ibsuun humnaan illee ta'u akka to'atan dhaadachuu erga eegalanii bubbulaniiru. Akeekkachiisa Tiraamp booda gamtaan Awurooppaa gaafa dilbataa walgahii atattamaa
Biraazilitti waameera. Walgahiin kun ambaasaaddara miseensota gamtaa Awurooppaa 27 akka hirmaachisu Reuters gabaaseera. Kaaniin mormiin kuman lakkaa'aman daandii Giriinlaandii fi Deenmaarkitti ba'uun Ameerikaa Giriinlaandiin fudhachuu yaalu mormaniiru. Giriinlaandii keessatti uummanni jiraatu xiqqaas ta'u lachii garuu albuudaan kan ba'am. Giriinlaandii kaaba Ameerikaaf Arktikii gidduu argamuun doonii naannichaa keessa socho'u to'achuufis ta'ee haleellaa misaa'ilaa yoo raawwate to'achuuf gargaara. Tiraamp kana dura karaa salphaanis ta'ee humnaan Giriinlaandii akka to'atan dubbatan. Oduu gara baha giddu galeessaa wal qabatuun immoo hoogganaan olaanaan Iraan kumaatamoonni mormii tibbanaa Iraan keessaa ture irratti ajjeefamuu yeroo jalqabaatti bahuun amane. Ayatollah Ali Khamenei haasawa sanbata duraa godhaniin kumaan kan lakkaa'aman kun karaa namoomaa fi hin mallee fi suukkanneessaan ajjeefaman jechuun kanaaf immoo Ameerikaa himate. Akka dhaabbanni mirgaa namoomaa US keessaa maandheeffate Iraan Human Rights Activists News Agency jedhetti hokkarri Iraan keessa ture lubbuu namoota 390 galaafate. Gareen rogeeyyii kun immoo inuma lakkoofsi kana olii dhumuu himu. Iraan keessa sababa intarneetiin cufamee fi odeeffannoo qulqulluu argachuun rakkisaadha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hiriirtotaan mormii keessaan itti fufa jechuun yoo ajjeechaan humnoota nageenyaa kan itti fufu ta'ee Ameerikaan humna waraanaa akka jidduu seentu dhaadatanii ture. Kanneen Israa'elii fi Ameerikaa waliin hidhata qaban badii guddaa fi ajjeechaa kumaatamootaaf sababa ta'aniiru jedhan Ayatollaan haasawa miidiyaa mootummaa Iraan irratti haasawa godhan. Pirezidaantiin Ameerikaa akka yakkamaa qaama badii kanaa mancaasaatii fi maqaballeessaa nama biyya Iraan gooluutti fudhanna jedhan. Iraan keessatti mormiin qaala'insaa jireenyaan wal qabatee muddee 28 eegalamee gara mormii bulchiinsa Iraan haa bu'uutti ol guddate. Mootummaan Iraan hiriiricha kan diinotni Iraan kan deeggaraman jedhan mormitoota irratti humnoota nageenyaan haleellaa hamatu godhamee maddeen BBC Pressii fi BBC Veriifee humnoonni nageenyaa yoo hiriiratti dhukaasan mirkaneessan. Kana malees Iraan keessatti guutumatti sadarkaa jedhamuun intarneetii fi tajaajilli qunnamtii addaa citanii jiru. Sanbata dura qunnamtiin ture persentii 2 akka hin caalle Saayiberii Moniteerii Neetiblook hime. Guyyoota as aananis jeequmsi jiraatus sababa cufamuu intarneetiitiin waan lafarratti ta'aa jiru hubachuun rakkiseera. Dubartiin kibba lixa Iraan Shiraaz jiraattu BBC Pressitti akka himtetti humnoonni nageenyaa motoraan naannawanii haalicha to'achuutti jiru haalli hundi bakkatti waan deebi'es jetti. Ayatollah Khamenei dubbii isaa sanbata duraa keessatti Iraan pirezidaantii Tiraamp akka yakkamaatti fudhatti inni jeequmsa dhiyoo Iraan keessa tureef gaafatamuu qaba jedhe. Isaanii irratti galmii Ameerikaa liqimsuudha jedhe. Tiraamp himannaa Ayatollah kanarratti deebii hin kennine. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa sanbata xinnaa darbee Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa rukutuuf akka filannootti qopheeffachaa jiraachuu gabaasa argadhe jedhee ture. Oduu itti aanuun Ameerikaan addunyaa irraa biyya humna waraanaa cimaa qabaachuun gita hin qabnedha. Humna waraanaa cimaa qabaachuu qofa osoo hin taane buufataalee waraanaa biyyoota addunyaa garaagaraa keessaa qabaachuunis gita hin qabdu. Waggoota 70 dura humni waraanaa Ameerikaa hanga sadarkaa 15ffaa keessa akka hin turre ragaaleen ni agarsiisu. Waraana addunyaa lammaffaa irratti biyyoonni Awurooppaa humna waraanaa jajjabaa qaban kanneen akka Jaarmaanii, UK, Faransaayii fi fa'aa humna isaanii akkaan hidhame. Biyyoonni Awurooppaa yeroo waraanaan qabeenyaa fi humna isaanii nyaatamaa ture US humna waraanaa industirii fi dinagdee jabaa ijaarrachaa turte. US waraanaa addunyaa lammaffatti kan makamte gara dhumaatiidha. Impaayeraa biyyoota Eeshiyaa
hedduu gita bittaa jalaa galchee ture Empire Japan mo'achuun ishee gara bara 1945 booda biyya humna waraanaa fi diinagdee jabaa qabdu taatee akka baatu ishee taasise. Seenaa ishee waggaa 250 keessatti waraanni gahee guddaa taphateera. US erga biyya walabaa taatee kallattiinis ta'ee alkallattiin waraana garaagaraa keessatti hirmaatteetti. Waraana addunyaa lammaffaa dura bara 1939tti humni waraanaa US sadarkaa 19ffaarra akka turee fi US waraana addunyaa lammaffaa irratti gara dhuma waraanaatti makamuun ishee biyya guddoo fi sirna addunyaan ittiin gaggeeffamtee to'attee akka ishee taasise himu xiinxaltoonni. Bulchiinsa Tiraampii jalqabaa jalatti gorsaa nageenyaa biyyaalessaa kan turan John Bolton miidiyaa DW waliin turtii taasisaniin US addunyaa maraa irraa fedhii eegsifattuu akka qabduu fi kanaaf ammoo biyyoota garaagaraa keessatti buufata waraanaa hedduus akka ishee barbaachise himu. DVD Vine xiinxalaa siyaasaa fi buufataalee waraanaa US addunyaa irraa qabdu kitaabota hedduu barreesseera. Kitaaba isaa baasee Nation How US Military Bases Abroad Army America and the World jedhu keessatti US ardii Antarktikaan alatti ardiilee hundumaa keessaa buufata waraanaa akka qabdu barreesseera. Ragaaleen akka agarsiisanitti US yeroo ammaa biyyoota 50 ol ta'an keessaa buufataalee waraanaa qabdi. Buufataalee kanneen keessaa loltoota 200,000 ta'an qubsiistee qabdi. Keessumaa waraana addunyaa lammaffaa booda US biyya bakka rakkoon yookaan yaaddoon nageenyaa jira jedhamee humnaan seenuun tarkaanfii fudhachuun beekamtuudha. Humna waraanaa cimaa qabaachuu isheen addunyaarraa bakkeewwan tarsiimawaa ta'anitti buufata waraanaa gosa garaa ijaaruun sochii addunyaa to'atti. Waggoota dheeraaf buufataalee waraanaa US addunyaarraa qabdu irratti qorannoo gaggeessuun kan beekamu David Vine US buufataalee waraanaa addunyaa irratti diriirsuun olaantummaa ishee ittiin hojii irra oolchiti jechuun qeeqa. Akka inni jedhutti US buufataalee waraanaa addunyaa mara irraa qabaachuun muddamni siyaasaa addunyaa akka dhalatu akka taasisuu fi ilaalchi farra Ameerikaa akka babal'atu sababa ta'uu ibsa. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waraana bishaanii fi olola Itiyoophiyaan nurratti bante jedhan keessa galuun hin barbaachisu jedhe. Dippiloomaasii fi sochii Itiyoophiyaan galaana diimaa argachuuf taasiftuu walabummaa Eertiraa irratti dhiibbaa akkamii qabaachuu danda'a jedhamee kan gaafatame pirezidaantiin Isaayyaas dhimma kanarratti yeroo gubuun hin barbaachisu jechuun gaafii deebiin hin barbaachifneef akka ta'etti ibse. Gaafii fi deebii televezyiinii biyyattii taasiseen pirezidaantiin Isaayyaas dhimma Itiyoophiyaa galaana diimaa fi ji'oopolitikaa naannichaa kaasuun dubbateera. Akkuma kanaan dura dhimma keessoo Itiyoophiyaa irratti yaada kan kenne Isaayyaas paartiin badhaadhina uummata ofii isaa irratti ajandaa waraanaa oofaa jira jechuun himateera. Waliigalteen Pirootoriyaa jiraatullee uummata Amaaraa, Tigraay fi Oromiyaa irratti waraana geggeessaa jira. Nurratti waraana labseera waa'ee dirooniiwwanii fi meeshaalee sassaabateen dhaadachaa jira. Nuti fedhii waraanaa hin qabnu jechuun haa ta'u malee akkamitti akka biyya keenyarraa ittisnu ni beekna. Mul'anni keenya hariiroo gaarii cimsuudha. Dirooniiwwan kana eenyutti fide gaafii jedhuu fi kana fakkaataniif dhimmichi ajandaa badhaadhinaa miti, dhimmichi ajandaa warra kaaniiti jechuun naannicha keessatti walitti bu'iinsa uumuuf muratee kan ka'e jiraachuu akeekee Isaayyaas. Pirezidaantiin Isaayyaas dubbii isaa millanaan addatti biyya yookiin qaama kam akka himachaa jiru maqaan himuu baatus kanaan dura Yuunaayitid Arab Imireetii qeeqaa tureera. Pirezidaantichi gaafii fi deebii adoolessaa 2025 taasiseen dhimma Itiyoophiyaan maqaa ulaa galaanaan deemsisaa jirtu ajandaa kan ishee miti jedhee ture. Meeshaaleen waraanaa guyyuun Itiyoophiyaa galan Yuunaayitid Arab Imireet irraa akka ta'e ija nama jalaa dhokataa miti.
Ilaalcha paartii badhaadhinaatiin raafamuu hin qabnu kan jedhe Isaayyaas paartichi gahumsa kan hin qabne kan kasaaree sodaataa fi kakatuudhaan waan ta'eef bakka kennuufii hin qabnu xiyyeeffannaan keenya ajandaa misooma biyyaalessaa ta'uu qaba jedhe. Dubbii rakkoo Suudaan keessarratti dubbii dubbateen Isaayyaas qaama alatti quba kan qabe yoo ta'u kaayyoon guddaan qaamoleen alaa rakkoo Suudaan fayyadamanii naannichatti goolama uumuudha jedheera. Qaamni alaa pirezidaantii Isaayyaas akeekan ammoo Yuunaayitid Arab Imireetii ta'uu isheeti. Oduu xumuraaf qabanneen tarkaanfii bulchiinsaa Tiraampii godaantota hayyamaa jireenyaa hin qabne irratti fudhataa jiruun keessumaa bulchiinsa hawaasni Oromoo hedduminaan keessa jiraatu Minisootatti yaaddoo guddaan uumameera. Miseensonni poolisii dhimma immigireeshinii raawwachiisan hedduus Minisootatti bobba'aniiru. Kanarraa ka'uun godaantonni hedduu yaaddoo keessa galuun mana bahuu dhiisuurra gahanii jiru. Godaantonni kunneen humnoota dhimma immigireeshinii raawwachiisanii fi to'atan kanaan karaarratti qabamuu dandeenya sodaa jedhuun suuqii cufarraa hanga ijoollee isaanii mana barumsaa geessuu dhiisuutti gahuu BBC'n odeeffateera. Jiraataa Minisootaa kan ta'an barsiisaa Tafarii Xaafaa seera kabachiistonni immigireeshinii hedduu bobbaafamuu hordofee yaaddoo fi haala godaantonni itti jiran BBC'tti himaniiru. Barsiisaa Tafariin akka jedhanitti Minisootaa keessa wanti deemaa jiru yaaddessaadha jedhan. Wanti deemaa jiru baay'ee nama sodaachisa. Humnoonni dhimma immigireeshinii raawwachiisan nama qabaa jiru. Minisoota keessa waan deemaa jiru waan baay'ee nama sodaachisuudha. Takka waan akkasii argee hin beeku jechuun haala godaantonni itti jiran ibsu. Humnoonni nageenyaa dhimma immigireeshinii raawwachiisan kutaa Minisootaatti bobba'an kan isaan irratti xiyyeeffatan kanneen seeraan ala gara Ameerikaa seenanii fi waraqaa seeraa qabeessa hin qabne irratti yoo ta'u, kanneen waraqaa seeraa qabeessa qabanii fi lammii biyyattii ta'an illee darbee akka qabaman himu. Jiraataan kun wanta jabanii irraa ammatti kan jedhame namoota waraqaa seeraa qabeessa hin qabne kan karaa Meeksikoo fa'a galan kana qabna jedhan. Yeroo namoonni kun qabaman namoonni kan ammoo mormuu fi humnoota kana wajjin wal dura dhaabbannaa jirurraa kan ka'e warri kaanis akka to'ataman himu. Haa ta'u malee namoonni dura dhaabbatu ni mormu. Ollaa keenya waliin jiraanna hanga badii hin raawwannetti qabuu hin qabdan jedheetu dura dhaabbata. Hiriira hedduutu jira jedhan. Sababa kanaan namoonni lammii biyyattii ta'anii fi baqattoonni waraqaa seera qabeessaa qaban illee akka qabaman ibsuu barsiisaa Tafariin. Ittaantuu itti gaafatamtuu hawaasa Oromoo Minisootaa kan taate Fayyinee Waajjii Huseen Waaqoo Minisootaan yaaddoo guddaa keessa jirti. Waan takka arginee hin beeknetu deemutti jira jechuun BBC'tti himte. Ijoollummaa kaastee waggaa dheeraaf Minisoota keessa jiraachuu kan himtu Fayyineen haala yaaddessaa godaantonni amma keessa galan argitee akka hin beekne himti. Tiraampii bara darbee akkuma aangootti dhufeen godaantota seeraan alaaf yakka garaagaraan shakkaman irratti tarkaanfii akka fudhatu ibsuun hojiitti seene. Filannoo pirezidaantummaa mo'atee ammajjii 2025 gara White House yeroo deebi'u ajajaawwan pirezidaantummaa mallatteesse keessaa tokko godaantota seeraan alaa gara biyya irraa dhufaniitti deebisuudha. Akkaataa ajaja Tiraampii kanaan godaantonni seeraan alaa sakatta'amaa hidhamaa fi gara biyya irraa dhufanii deebifamaa jiru. Yeroo dhiyoo asii ammoo godaantota hawaasa Somaalii Minisoota keessa jiran irratti xiyyeeffachuun akeekkachiisa kennaa ture. Ammajjii 13/2026 ammoo eegumsi seeraa baqattoota Somaaliyaa akka adda citu ibsuun hawaasni Somaalii sagantaa kana jala jiran hanga bittootteessa 17/2026 US keessa akka ba'an Tiraampii ibsuu isaa miidiyaan US Fox News gabaase. Kutaan Minisootaa US keessatti bakka hawaasni Oromoo fi Somaalii hedduminaan keessa jiraatan akka ta'etu himama. Bulchiinsi Tiraampii kutaa kana keessatti baqattoota seeraan alaa fi hayyama jireenyaa hin qabne irratti sakatta'aa akka geggeessanii fi to'atamaniif
humnoota dhimma immigireeshinii raawwachiisan hedduu bobbaasuu lammiilee Itoophiyaa dabalatee godaantota hedduu yaaddoo keessa galcheera. Ammaan tana waraanni itti gadi naqanii bobbaasanii warroota waraqaa hin qabne barbaaduu akkas haa jedhamu malee nama itti dhufe hunda dhaabaa jirti jechuun warruma waraqaa seeraa qabuu fi lammiilee US ta'an illee Minisoota keessatti yaaddoo keessa galchuu himti Fayyineen. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora Ardii Miidiyaa Kunnishiin oduun keenya karraaf qabanne kanuma hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagatti.